Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadiyoo baga nagaan dhuftanii gara chaanaala kooti. Warri chaanaala kootii fi haarawaa taatanii sabskraabii godhaa, maatii kootaa galatoomaadha. Kan kanaan dura maatii naa taatan immoo hundi keessanuu galatooma. Amma qurxummii gulaashii isaa hojjechuudha. Baay'ee bareeda isaa, baay'ee mi'aawaa isaa ni jaalattu. Gulaashiin ni mi'aawaa. Hamma dhuma viidiyoo na faana turaadha. Galatooma. Amma kanatti muka qallisee nan kukkutadha. Nyaata hedduu mi'aawaa isaati. Kukkutee geesseera. Amma sitti naqadhee loomii xiqqoo itti godhadhee loomii kana wajjin bishaan waliin haga daqiiqaa 10-15 nan teessisa. Achiin booda sirriitti dhiqee harcee kana godhadhaa jechuudha. Sirrii dhiqamuu qaba. Loomii illee itti godhuun baay'ee bareedaadha. Black pepper itti godhadhaa harcee xiqqoo isiitti. Daakuu isatti waliin dhawu jechuudha. Amma isaa bishaan isaa san sirri keessaa goseera dhiqee jechuudha. Amma si godhee akka jiru waliin gaha jechuudha. Sirriitti harcee kana waliin gahee amma kun kana laafu kun haga inni sirriitti ol gahee gogee irraa harceen isaa irraa hurgufuu qaba. Zayita keessatti yoo gubataa yoo harceen seenee waan ta'eef akkana hurgufuu qabna jechuudha. Harcee jala galchine achi immoo keessa takkaan fuunee diinannoo godhuu qabna jechuudha. Yookaan immoo gingilcharra keenya keessa hurgufuudha. Amma zayinni kiyyaa dheeraa kanatti naqadha jechuudha. Akka harceen as keessa hin galletti. Amma hundaatti naqadheera. Amma inni sirriitti gogu nan hodha. Sirriitti gogu mi'aawa. Hamma inni naa gogumoo ani immoo suuboo isaa cinaan godhadha. Shunkurtaa xiqqoosii guguddisnee hukkunee bareeda isaati. Sirriitti immoo bilchoodamee du'uu qabu shunkurtii ni zayita xiqqoosii itti godhadheera. Amma akkanuma zayita kanaan nan hodha. Timaatimii shunkurtii illee sirriitti haga agarummaa halluu godhuu qabnu. Sirriitti haga inni bilchaatee du'uu qabu. Xiqqooma bilcheessa. Amma kun akkuma argitan kana sirriitti naa gogaa jira. Gogeera. Amma nan baasadha. Barbaree maankaa shorbaa timaatim soosiidha.
sirri gogeera amma dhuma baqarraa baasaa jechuudha. Qullubbii adii paawudarii isaati. Ashaboodha. Qaariyaa. Amma kun gogaa isaa kan asirratti gogee kana sirri waliin gahaa jechuudha. Suuboo kanaan akka ol fudhatutti kun akkuma argitan kana baay'ee bareeda isaa ta'ee jira. Inni mi'aawaa hojjetattanii yaaluu qabdanii akka jaalattanii abdii guddaa qaba. Kanaafuu inni bareedallee ilaaltan mijattu kana fakkaataa kun baafannee raayizii waliin nyaachuu hennaa haa nyaannu. Kanaaf viidiyoo kana hoo jaalattanii jettan sheer laayik godhaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagatti naa turaa hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaatti.